Waxabajjii 19,2026 Odeessibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. USA'n miseensota TPLF fi maatii isaaniirra dhorkaa viizaa keesse. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Steet ibsa waxabajjii 17,2026 marsariitii isaa irratti baaseen waldhabdee hooggantoota TPLF hundee jabaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessatti uumame lola haaromfamuu danda'a jedhuun yaaddoo qabu ibseera. Akka Ameerikaan jettetti uggurri viizaa sun namoota dhuunfaa naannoo Tigraayitti qaamolee waliigaltee nagaa cabsan yookaan tumsan irratti kan xiyyeeffate ta'utu ibsame. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Steet Maarko Roobiyoon aangoo seeraa qaban fayyadamuun hooggantoota TPLF finxaaleeyyii jedhamanii fi maatii isaanii irratti uggura viizaa waxabajjii 17,2026 irraa eegalee hojiirra oolchuuf tarkaanfii fudhataniiru. Jalqaba bara 2026tti humnoonni tikaa Tigraay raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa waliin walitti bu'uu isaanii ibsicha keessatti yaadachiiseera. Ibsichi bara 2013-2015tti waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti geggeeffameen lubbuu namoota 600,000 ol ta'u darbuu hubachiisee jira. Qaadottaanuun lammii Itoophiyaa US'tti miidhaa saalaa qaqqabsiise jedhamee shakkame qoratamaa jiraachuun dhaga'ame. Yuunaayitid Steet Meerilaanditti qondaaltonni poolisii Tiigoomerii keessatti dhalataan Itoophiyaa dubartii tokko irratti miidhaa saalqunnamtii geesseera jedhame shakkamee to'annoo jala jiraachuun gabaafame. Qorattoonni yakkaa miidhamtoonni dabalataa nama kanaan yakki irratti raawwatame jiraachuu akka danda'an ibsaniiru. Himata sanaan kan to'annoo jala oolee jiru obbo Mallasaa Simmany namni ganna 58 kan Silver Spring keessa jiraatu akka seera biyyattiitti yakka dirqisiisanii gudeeduu sadarkaa lammaffaa yookaan yakka miidhaa qaamaa sadarkaa lammaffaa dhimmoota lamaa fi yakka saalqunnamtii sadarkaa arfaffaan himatameera. Akka poolisiin biyyattii jedhetti dubartiin shakkamaa obbo Mallasaa miidhaan irra ga'e jedhame caamsaa 5,2026 keessa mana barumsaa galmoofte tokko hordofuuf gara giddu galeessa leenjii akaadaamii Finoote yookiin Finoota Training Akaadaamii kan daandii Feentoon irratti argamu irratti utuu imalaa jirtuuti jedheera. Miidhamtoonis battalaachi geessee himatamaan qofaa isaa akka turee fi ishee irratti miidhaa saalqunnamtii raawwachuu ibsitee jirti. Himatamaa sana hordofuun qorattoonni yakkas poolisii naannoo ajaja mana murtiitiin sakatta'iinsa geggeessuun ragaa adda addaa walitti kan qaban yoo ta'u shakkamaan obbo Mallasaanis waxabajjii 14 qaamaan dhiyaachuun to'atamanii jiru. Poolisiin ammas namoonni biroo shakkamaa sanaan miidhaan irra ga'e jiraachuu maluu jedhuun odeeffannoo fi eeruu dabalataa obbo Mallasaa irratti gaafataa jira jedhame. Xumura irratti mariin Iraanii fi USA yeroo hin beekamneef dheerateeraa jedhame. Pireezidaantii ittaanaan US JD Vance imala gara Switzerland keessaa bahuu hordofee marii US fi Iraan fuulleetti wal arganii gochuuf turan dheerachuu ibse. White House Vance imala Switzerland haquu kamisa kan beeksisan yoo ta'u White House loojistikiin imalaa salphaa fi tilmaamuuf salphaa hin turre jedhe. Sunis kan dhaga'ame wayita US uggura galaanaa Iraan irra keessee turte kaastee booda. Uggurri sun kan kaafame biyyoonni lamaan waliigaltee wal hubannoo walitti bu'iinsaa dhaabuu erga mallatteessanii boodadha. Waliigaltichi lolli Libaanos keessas akka dhaabbatu kan eeru yoo ta'u Israa'el garuu lola Libaanos keessaa hin dhaabne. Ministeerri fayyaa Libaanos halkan edaa waxabajjii 18,2026 haleellaa kibba Libaanositti raawwateen namoonni 18 du'uun dhaga'ame. Waraanni Israa'el Hizbollaa irratti xiyyeeffachuun akka haleellaa raawwatu hima. Loltoonni isaa 4 jala ajjeefamus himeera. White House ibsa baaseen sa'aatiiwwan muraasa keessatti miidiyaa Libaanos kan Hizbollaa waliin hidhata qabu mariin sababa haleellaatiin adda citu gabaase. Jiilli Iraaniif Iraan marii teeknikaa Ameerikaan jetti waamtuuf wal arguuf ture. Mariin sunis waa'ee tarkaanfiiwwan waliigaltee mallattaa'ee irratti mari'achuuf kan turedha. Garuu Waashingten karoorri dubbii marii keenya hin goolabamne jetteetti. US dhiyootti marii jalqabbii haasawaa teeknikaa ni eegalti jedhameet eegamaa jira.